Oromoon sa'aatii diinni nu keessa seenee uummata keenya fixu kanatti afaan tokko taanee diina kana irraa buqqifnee eegas yoo barbaachisaa ta'e walitti deebinu. Kanaaf ammoo nuti har'a diinni deebisiif qaba asirratti ofii keenyaafuu waliin galle nu ofii keenyaafuu wal fixaa jirra. Maal gochaa jirra? Wabii qoigaa akkamittiin tokkummaa maniitire akkamittiin dadhabame qoi mootummaan taasii qabaate waan hunda meeshaa guutuun jiraati maal dadhabamtire maal dadhabifannoo? Lakki deemna kana deebisaafi. Inni masaraa keessa jirus inni masaraa jirus diina. Oromoon bilisoomee ufduuban laalin achi laalin gamas laalin gamanan laalinii jedhe. Kaayyoon ganama Oromoon qabatee maali jennaan dhiise ufduuban laalin gamas laalinii jedheen. Abiyyiin keessan gartee maaliidhaaf gaazexeessaa san gartee tuffatee gaazexeessaa san gamas laalin gamanan laalin jedheen. Akka inni deebiitiin deebii yoo biraatti deebisa kaanii ajjeesaa gartee. Inni masaraa keessa jiru Minilikiin suuraa fafoo kaa'ee suuraa Minilik laala. Jaartiin isaa jaartii fannooti. Intala fannooti. Inni seenee lolaa jiru fannoodha. Kan masaraa keessa leenji'aa jirus fannoodha. Nuree diinni nuti bar inni sunis diina. Inni seenes diinaa bar. Kan masaraa jirus diinaa bar. Fannoon fannoomaa bar. Jijjiiraman qabu bar. Abiyyiinis ilma Minilik. Fannoonis ilma Minilik. Jaartiin isaatis ilma Minilik. Eenyu jijjiirama qaba. Oromoon achirra hin jiru bar. Oromoo dhabnee bar. Moo bututtuu kaleessa viidiyoo jalaa yaate santu Oromoo dhaare Oromoon tame. Moo Biraanuu Juullaattu ergamtuu wayyaanee kaleessatu Oromoo. Moo Awwaloo Abdii ergamtuu kaleessa wayyaanee jala fiiddu santu Oromoodha. Moo Shimeetu Oromoodha ergamtuu kaleessa haati koo Amaaraa jette santu Oromoodha. Gaafii sirraa qaba. Ayyee Amiintu Oromoodha. Dhageeffadhu dura na xumuri ilaali. Kunneen guutuun Oromoo miti. Kan akka Xayyibaa, kan akka Lammaa Magarsaa, kan akka Baqqalaa Garbaa, akka Jawaar Hamzaa Booranaa kana hangorraa warra araggafanii diqaalaa irratti ol yaafate. Diqaalaa viidiyoo wayyaanee kaleessa argamu. Oromoon eessa hangorra jira? Oromoon eessa teessoorra jira? Oromoon nuti ummanni harkaa qabu diinaa fi inni tokkuma. Kaleessa tan hanga Tigraay lafarraan buqqisni hanga Tigraay rukutiin ummata Wallaggaa irratti mallaqaa fi meeshaa irra fixadhee jedhi masaraa keessa taa'e. Sheeyxantichi gurraachi ilmi Minilik. Oromoon kamtu masaraa jirare. Atis Oromoo miti. Oromummaa iddoo qabaatte. Alaabaan Oromoo meeqamtu achi keessa jira. Afaan Oromoo dubbachaa jirta masaraa san keessatti. Afaan fannootu dubbatamaa jira. Amaariffi fannoon ittiin deemtu. Afaan Oromootu dubbatamaa jira. Afaan Itoophiyaan qabdu maali? Sirna tisaa jirta. Eenyuuf dhaabbatte Oromiyaan ati dhaabbatteef afaan Oromoo kamtu jira. Kitaaba kamtu barruu kamtu Finfinnee keessa jira. Heerri Oromoo heeruma fannootu jira. Kaambiin adda addaa, meeshaan adda addaa, ambaasiin adda addaa maqaa Minilikiin moggaa'e. Fannomaan moggaa'e. Maqaa alaabaa lumbuxii tanaan moggaa'e. Maaltu jira mee Oromoo keessa wanti maqaa Oromootiin moggaa'e? Wanti maqaa Oromootiin deemu Oromoodha. Oromoo lama lamaan tolii dhukaa soddoon taane sirna. Atis naaf sirna, innis naaf sirna. Sirna jechuun ati goobana daaceeti. Goobana daacee gaafan jedhu goobanni daacee nama tokko iddoon taane nama sirni jala kukkufu goobanuma daaceeti. Ati sirnaaf kufaa jirta. Durgoo barbaada deemta. Ani durgoon barbaadu. Daandii Elamoo Qilxuu baaroo tumta Hayilee Fidaarra deemu. Kaayyoon isaanii sun galman geenye. Oromoon kaayyoon ganama Oromoon qabatu sun bakka san hin dhanne. Kaayyoo san harka qaba. Ati hoo kaayyoo san harkaan qabdu akkamittiin Oromoo fi Oromoonaan jechuu dandeessa ree? Oromoo yoo taate Oromoon bakka barbaadu san hin geenne kaayyoo sun achi hin geenne. Qeerroon kumni shan kumni jaha dhiigatti dhangalaase sun bakka san hin geenne. Oromoon kaleessan du'aan dhageettii qaba. Har'ammoo dhageettii hin qabu. Dhageettii wanti hin qabneef diqaalaa afaan Oromoo baratteetu hangorra jira. Afaan Oromoo dubbatti. Kanaaf dhageettii dhaba ture. Okay, eenyuree? Firri Oromoo eenyu? Sirna silaa. Oromummaaf maal buufti? Oromummaaf achirra maal hojjechaa jirtan? Oromoof maal qopheessitan? Kana qofa himu. Waan Oromummaa fayyadu tokko. Haasaa tunnisi. Kuni anama yaanni kan kennallee fudhatamu nallee liqamsamu maaliifi ani Oromoo ofiin jedha. Atis Oromoo ofiin jetta. Har'a yaanni keenya gargar gurus namni kee daabaqaati yoo yaanni kee yaada keetitti namni yaada siin galin namni sun Oromoo miti jechuudha. Kun dogongora guddaadha. Waan namni illee fakkeenyaaf nama 600 nu jala jira. Namni 600 wayiin kun sirraa waan baratu.
yoo tahillee wanni ati jechuu qabdu miidiyaa kanarratti baatee ummata kana bakka bu'e ummata kana tajaajiluudhaaf bakka bu'e yoo kajetu taate ummanni Oromoo yaadan hanga fedhe waliigaluullee baannu Oromoon Oromoo irraa faaquu hin dandeettu. Dhiigni kiyyaa fi kan kee tokkicha. Garaagarummaa Oromoo jechuun Oromummaa tana eenyu fide? Mana qofa deebis Oromummaa tana eenyu fide? Gaafiin Oromummaa eega Oromoo etti Oromummaa tana eenyu fide? Abbooda sumara si qaba. Oromummaa tana eenyu fide? Ganama kamiin dhufte laala asirratti gaafii dabar. Gaafii adeemsaa. Gaafii adeemsaa Oromoon bakkuma isaan irra jira gaafii adeemsaa Mahammad. Waan Oromoo maaltu fidee maalii? Gaafii adeemsaadha. Waan Oromummaa fide dhiifteetiin Oromoo eega jette Oromummaa san Oromoon karaa kamirra jira? Kan qubee afaan Oromoo boce galman genne kaayyoon isaa sun karatti kufee jira. Alaabaan isaatii fi qubeen sun yoom bakka san gad dhaabbatteef? Oromoon eega Oromoo taate alaabaa qaba Oromoon. Alaabaan isaa sun yoom gad dhaabbattee bar gaafii nan qabnu isa kanaa bar. Oromoon alaabaan isaa sun yoo gad dhaabbatte Oromummaa isaa san bakka san yoom guuttatteedha bar. Dirqama Oromummaa waan Oromoo barbaachisan gahee Oromummaa san gahee Oromummaan qabdu san Oromoo yoo ta'e alaabaan Oromootii fi qubeen afaan Oromoo sun baratamuudha bar. Hubachiisu bar afaan Oromooti wanti hundi hojjetamuudha bar. Afaan Oromoo baadiyyaa keessatti magaalaa didiqoo keessatti dubbatamuun Oromoo sin godhu bar. Wabi asaadaa filmaa akka darbite goy. Mee warra kanaa dinaasa eegaa. Namichi wasilumaa jabaadha waan fadichi. Oromoon gaafa siin jedhu waan Oromummaa fayyadu yoo nagar yaanni haaraa bar. Waan Oromummaa fayyadu sanii dhabee bar. Oromoo gaafa naan jettu waan Oromummaa fayyadu san yoon argine akkam godha. Okay. Aye, mee booniin kun yoo gabbu'ees nama arrabsiti yoo ol galte immoo gaaffii seeraallee hin deebistu yookaan uummata jedhee of ibsa boleessa. Waati jettullee isa bu'aadhaan qabu. Viidiyoo baay'ee viidiyoo baay'ee waa'ee gaaffii naannoo isaati jechaadha dhaqaatii uummata Wallaggaa baqachuu isaati. Dhaqaatii maali? Keetaam sitti meeshaa jedheeraati maal akkoo keetii nu meeshaa baatteertaa miyatti? Meeshaa baatteertaa maal hojjette? Hawaasa jeesuu barte. Kana amma faannoo ari'aa jiru isin wada keenyatti baqatanii achi keessa keenyaa irra teessu maal abbaa keessa jedhu. Ati maali? Sanyi. Nu ergaa jirta. Dhiisa nama akkana sa'aatii gubootaa dhiisi. Kabiraa wajjin haasaa yeroo galfaati. Wallaalaa akkana kan hojii galchitanii sa'aatii ofirraa. Kabiraa ayyee asuma ani dhaamsa tokkoon dhaammadhaa. Nama 600 jala kana jirtan warroonni miseensa jaarmiyaa Aabaa Woboo ta'uu barbaadan lakkoofsa keessan keessaan naaf ergaa waraana keessan utubaa fooloo keessan isinii deebisa lakkoofsa keessan naaf ergaa sumaanii jechuudha laal. Warri gartee lakkoofsa na erguu barbaadan hundi keessanuu isiniif deebisa warra sirraa. Lakkoofsa keessan naaf ergaa warri miseensa jaarmiyaa Aabaa Woboo warri ta'uu barbaadan waraana keenya bira dhaabbanne waraanni keenya akka biyya utubu akka biyya qarqaaru akka biyyaaf lolu akka biyyaaf kufu godhuu barbaadanii waraana keessan bira dhaabbadha yookiin ammoo waraana adda bilisummaa maal dalagaa waraana akkamii biyya eeguu dhabee waraana akkamii loluu dhabee hin jirina koottaa waraana keessan bira dhaabbadha miseensa taati waraana keessan utuba waraana keessaniif rasaasa bitaa xiyyiitii bitaa akka koottaati fooloona godhaati ijoolleen biyya namaa jirtan koottaa jaarmiyaa onlaayinii imootti simmaa kan miseensa jaarmiyaa Aabaa Woboo warri ta'uu barbaadan lakkoofsa keessan naaf ergaa biyya feetan jiraadha biyyoota arabaa jiraannaan lakkoofsa keessan naaf ergaa. Gara imootiin jechuudha imoo lakkoofsa imoo qabu qofa ijoolleen biyya namaa jirtan lakkoofsa imoo qabu naaf ergaa miseensa jaarmiyaa Aabaa Woboo taatanii afaan Oromoo qubee afaan Oromoo waa'ee Oromummaa waa'ee tokkummaa waa'ee sirna gadaa waa'ee Oromummaa yoo akka kaabineetii fi waraana biyyi kanatti Oromummaan maali yoo jettan Oromummaan nama yoo jechuu baattan jechuudha akkas jettani isin koottaa baradhaa Oromummaan dhiiga ta'u isiniin barsiisa. Walisin koottaa na biratti barattanii jiru yoo Oromiyaan maali jedhan Itoophiyaa fa'aa jettanii akkas jechuudha Oromummaan dhiiga akka ta'e Oromiyaan biyya akka ta'e Oromoon sirna gadaa meeqa aadaan Oromoo duudhaan Oromoo akka meeqa ta'e koottaa baradhaa onlaayinii keetirra teettee bakkuma jirtutti Oromummaa baradha. Lakkoofsa siin Jala kanaan ergina keessaan malee keessaan. Isi ilmaan kijibdoota fayyaan isaanii sobanii. Kijiban isaan kuni keessaan malee asiinii miti laala keessaan erga warri tokkummatti amantanii warri falmachuu fi falmannee falmachiifnaa warri jettan warri Oromummaa baratuu barbaadan warri tokkummaa baratuu barbaadan naaf ergaa lakkoofsa keessaan naaf kaaya.
Gartee manuma kee teettee bakkuma jirti waa'ee Oromummaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee bilisummaa, waa'ee akeeka Oromoo kaayyoo ganamaa san baratuu namni barbaadu. Waa'ee Elemoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Baaroo Tumsaa, Hayilee Fidaa, waa'ee weellistootaa fi gootota kaleessa dhuma san namni barachuu barbaadu, akeeka isaanii irra deemuu barbaadu, seenaa barattee ittiin qabsaa'uu barbaadu, irraa gartee dhaaltee dhaalchisuu barbaadu. Nutis gara aadaatti ittiin barannee bar. Lafatti barannee nutis gara aadaatti ittiin barannee bar. Barsiisanii barannee bar. Nu gubaniiti bar. Ganamaan gartee ganamaan qabanii gurra nu qabanii qabsaa'otan nu darban. Lafa qabsaa'anii jirutti nu barsiisanii baranne. Koottaa baradhaa isinillee. Media ran kota barada social media ran yeroo ke fitiiti yeroo ke gubi baradhu kootuuti dalagaa jireenya bi ormaa akkuma dalagaa tutti kootu baradhu keessa taa'e online dhageeffadhu gurratti fudhadhu baradhu quwadhu hubadhu irra deebi dadammaqi okay ofirratti dadammaqi baradhu kootu wajjadhu qabsoon qawwee qofaan loluu miti dirree irraa miti qabsoon laal qawwee qofatti miti siyaasaa gartee siyaasaallee dandeessi siyaasaa qabaate beekumsa siyaasaatiin raasuu dandeennaan iyyisiisuu dandeennaan waccisiisuu dandeennaan raasuu dandeennaanis ati qabsaatti jirtaa jira hojii ilaali gara kamiinuu danda'e hojii kan kee hojjechuu irratti diina gartee ciisa dhoorguu dandeesse ummataaf sagalee ta'uu dandeennaan ati qabsaa yaare qabsoon qawwee qofaa miti laal kootu diinagdeelleen kootu siyaasalleen kootu gara si fayyadu beekumsa mataatillee qabaannaan kootuuti itti hojjedhu baradhuuti jechuudha qabsoon Oromoo karaa kamiinuu hin gaggeeffamu. Gara hunda siitiin jirti jechuudha. Laal diinagdeen hin jira, siyaasaan hin jira, beekumsaan hin jira, qawween hin jira. Gara sadiinuu lafa kaa'ee jira qabsaa'aan Oromoo, diinagdeellee lafa kaa'ee qabsaa Oromooti. Siyaasaalleen qabsaa Oromooti, beekumsaalleen qabsaa Oromooti, qawweenis qabsaa Oromooti jechuudha. Kana hundaanuu tokkuma qabsoon kan kee kootu qabsoon gara hundaan jira jechuudha. Gartee gaafa ati gartee Oromummaa kee jabeessite sammuudhaan teknooloojii sammuu isaaniin diina hinjifachuu dandeesse diina san akka inni tarkaafan akka inni sochoon dura dhaabbattee beekumsaan ganamaa galgal isa adamsita taanaan akka inni olola dhoofne akka inni hin dadamman akka inni ummatan dadammasin ummata irra dadammasita ummata irra kakaafte qabsootti kakaafte warraasita warraa kataatee loltee lolchiifta taanaan qabsaan si geessa jira boo. Ummata irra kakaafte diinarratti diinni isa kana firri isa kana inni kun diina Oromooti inni kun fira Oromooti isa Oromoof ta'a kana hojjetattee kakaafte dhaloota barsiifte dhaloota hubachiifta taanaan ati qabsaadhaa bar qabsoo teetteetuma qabsaan akkanumatti waliin bahu bar laal qabsaan gartee ka'ee warraayisee barbaadee keessa deemee laaqee achi qabee keessa calalee keessaa baasa nama bar iyyisiisee qulqulluu keessaa fuudhee barbaadee warraayisee gaafa godhe gartee hayyuu keessaa baasa beekaa keessaa baasa goota keessaa baasa okay as keessa jiraattee ati callisuu dandeessa hin callisin de barbaadami lafa qabsaan jiru hunda deeme lafa goonni jiru hunda barbaadi aboo seeniiti sodaatini waan sodaattu hin jirtu dhaqee hubadhuu baradhuuti loli aboo. Bari ijoollee amma urmiini achi nu siiqen seenaa dhugaa qabsoon nu maraachise malee dhugaa rabbi hojii keessa nyaadha ijoollee nama urmiin deeme naan jedhaa bar wallaahi micaa waggaa kudha saddeetii tareedaa yaafne wallaahi dhugaa siin jaa kiftaam. Sifnaaniin kun maal jedha an waa'ee umaayyuun beekuu jedheeti maal deemee harafuwa. Yaada qabdaa bulees bu'eeran iyyuu Siifanii fi Sumayyaa yaada qabdanii Siifan Yawaa Yaadan qabu ergaa dabarfadhaa warri shamarran as keessa jirtanii waa'ee waan jiru irratti maazim jettanii deedeessa Asa, udah asal newal gue. Kepadai, orang sudah dulu sana ketika bolo kedai. Ibu kan jadi kunjal waktu itu jadi Bagajratan nih. Masyaallah. Nanti tahu sekarang memisang karang buat irabar jalan kanal komen di waresnya juga. Woi yes. Wallahi nu mata mare angkan itu jurut dunia tanah banne panna mare amma bare warana motuma karte motuma majar se todora ge abijin kana ku tokku cuma dona harka gaderar kana ku warana ki antau jarar wallahi ni nagi Wabi in mana mai wallahi bro nih family namni dhibba furii kun gorsisaa kana yoo fudhattanii itti fayyadamtanii hedduu tokko gaarii ta'a dhugaa
Nu hagan jirreen immoo kennaa namni fudhatu wal tuffata. Kam akka kennaa kana fudhatee sadarkarraa wal ga'ennaan isin immoo wal jajjabeessuu dhiistanii koomentiin isin jala kanaa barreessaa jirtanii dhugaa rabbii nama ajaa'iba. Sanyii hayyee sin cinqu wabii keessa na dubbisi booddee wabii na dubbisi. Sanyii ani immoo baay'ee si cinqanatti fakkaata dhiifama naa godhe wabii na dubbisi. Ayyee. Ani yaada hamaa isin hin qabu waan ta'eef normaal no bakka akkasii kanatti haasa'u waan hin barbaanne fida. Viidiyoo bayis kan jette nan ba'a viidiyoo amma waan bahe kinoo ba'uu danda'a garuu waan jiru waan uummata baay'ee kamee dhuguma waraana yoo ta'e mul'addoon wabii na beeka bare. Wabii wal beektanii. Ummati keessattuu gadi qaba nama furii as keessa warri faamiliin jala jirtani Wabii. fooloo tolcha maaliif isin fayyadan fooloo tolcha hundi isaaniitu gadi qaba keessattuu wabii. Inaante warri jala kana deemtanii immoo koomentiin taane haati mana madaamii keessa jirtanii yaada hubadha Mo'itti ka hojii waan beeksise isaan beekan jiraa jiran jeeqanii. kanatti intallaatti fudhadha. Maal jette abbee? Baay'ee ka viidiyoo seegaarra. Maal Wabii jettaa duuba? Ol beekna jedhee wabii jina haasaa oolla jedhee namichoo ol beektanii. Lakki wal beekti miidiyaa kanarratti malee lafatti nama wal beeknu iddoo hin taane sooshaal miidiyaa kanarratti waliin haasofne waan gaarii dubbataaf malee. Wayyaa waraan akka ta'e viidiyoo beeksisi mul'ate jechuudha malee waayyuu. Akkasitti anis viidiyoo nagarre dhugaa dubbachuu naa wayya. Dhaloota na gaafata waan taatuuf ergoon Nabeeka qaba. maa jedhare? Baay'ee viidiyoo. Maasa babbee gurbaan. Ifa nurraa dhiis. Isa hin tammanne. Uummata jedhee yookaan. Naa tola jedhee baay'ee jedhee mee droof maa keetti fi nu kaasa. Nimbaa jettee kaatee amma. Baay'ee Babar. Laali viidiyoo ba'uusaa gaaf tokko argeen ture sibiilii ofirraa qaba iddoo hin taane gaaf sana akkanatti kaanam tokko waa jechuun hin danda'u beeki. Yoo waraana agartee yeroo sanitti waraana ta'uu ammoo ijoollee waraanatti ani hin beeku. Irbuun qaba waan taateef irbuu san ittiin qabama. Dhaloota na gaafata seenaanii waan hin argine tokko dubbadhu naan jedhu irbuun koo irburra dhaabbadheetiin dubbadha waan taateef irbuun qabaan. baay'ee dhimee akkuma gootillee godhin baay'ee. Iboo ammatti viidiyoo baata maree akkam keessumaan dubbisi ka Moona sabatu. wabii ijji wal dubbisaa bakka. Wabii barbaadaa. Yoo mina minan jalleessi wabii na dubbisi. Viidiyoon baatee kaaniam gidduu itti maata sitti galire. Kijib jedhu walla eskila. Yaadumaan nukkee nutti kaasii irraa bu'iga. Ayyee bakka dhagaan dur. Sanyii Yoo. ati viidiyoo bahe jette miti. Aha. Ay viidiyoo bahuuni amma asitti viidiyoo minitariidhaan viidiyoo baheeti asirratti lafa lafuuni siifi akka barbaade ta'uu danda'a anaaf garuu. Fuula keenya agarsiisiniiti dhugoo waraanaati wayyaa leenjarii wal arguuf wayyaa isaa. Nama wajjin jira bara nama wajjin jira baran. Maaliin fuute waraanni wajjin maal goote? Lakki waraanni kophaa jiraata dhuunfaa isaa jiraata Waraanni wajjin jiraata uummatarraa adda uummata keessan jiraatu. Waraanni wajjin jiraata. Kan afaana jiru sani bare akka keetti qomoo tokko miti sanyii yaaddu bakka ati dhiisi. Maalire? Maal godhe sabitti isatti nuu qabi siin jenne wayyaa wal arguuf erbee wayyaa keessanii siin jedhe boon. Sifaan haasa'uu kooyyuu nama barbaanne jira. Hin soba. Hin afuufa kun. Suuraan takka waraanaaf jalan qabu uffata liinjirri takka of jalan qabdaa dha. Kumaa sobdama. Afuuftu. Miskiina koo. Maal eebbee uummanni dura kamitti akkana afuuftiin jedhaa barani. Ofiin midhaagsiname yaa Oromoo. Maal isa barbaadde immoo uummata Oromoo kana isa barbaadde. Latti dayyuus. Kaasi barbaadirra. Gaafadhu eegaa. Moo akka waraana jechaa softi beeki akka waraana taate wayii. Abboo dhageeffadha jaalmooyi nasanyi abbaan fedhee wabiin ebaluun na beekaa malee ebaluun na beekoo wanta akka jiru baay'ee malee. Anamma siyaa koo eegalle gaa wabii ijji wal beekne badayyuusa dukkaa kudura. Hin jiru wabiin dhageeffadhu akeekaa fi kaayyoon beeka malee obboleessa kootu hin beekan bakka akkanaa kanatti obboleessi kiyyaan jiru. Akeekaaf kaayyoo qaba malee obboleessa kootu hin beeku masuudhaa miti obboleessa kootirraayyuu. Dhugaafin jiraadha waan taateef
lafa dhugaatiin bulee lafa aduun natti dhiitetti kufa waan taateef guyyaa kufuun beeku dhugaafin du'a dhugaafin jiraadha agartee yeroo kamuu waan taateef obboleessa kiyyaa yoo dhufe lakki wabiin obboleessa kootii yoo jedhe sabbooninnatiin kiyya obboleessa kiyyatti hin darbu. Okay? Hojiin hawwajjadhu obboleessa kiyya saniin hin waamamu anumaan waamamu. Wanti an dalagu sun ana wajjate malee obboleessa keetii miti. Wanti sanyii wajjate ani wajjanne sanyiin obboleessa koo yoo ta'e seenaa sanyiin balleesse sun ani hin balleessine sanyii ma ilaallata. Okay? Namni tokko gaafa akkas jedhu sirrii miti. Anaa fi ani anuma. Akeekaaf kaayyottiin amana ani anuma. Hojiin an hojjadhus anuma. Balleessus anuma. Namni biraan irraan fudhatu waan taateef. Yoo walii wajjannu taate seenaa qabsoo keessatti anaaf sanyiini. Yoo ani seenaa qabsoo san keessatti qabsoo kan sharafoo taate dhugaa sabaa san kan gurguru taate sanyii oddoon ta'in ana gurgure waan taateef sanyiin shira kiyya san dhiise garuma qabsoo qulqullittii sanitti fufa ana waliin shiratti hin seenu laan. Adabbiin kaayyoo fi akeekarra jiraate ani kaayyoo fi akeekarra yoo dabe adabbiin ana waliin hin dabu inni saahiba kiyya yookiin obboleessa kiyya jedhee akeekaaf kaayyoo hordofa ana sana immoo qilleensumarra nagata jechuudha. Akka jeerri qabsoo Oromoo waan kana sirriitti adda baafadha. Akka moonaa impaayiraa sanii miti. Moonaa impaayiraa warra dhaabbatan sanii miti. Bakki kun bakki qulqulluu barbaadu. Dhiiga qulqulluu irra jigee dhiiga qabsaa'otaa irra dhaabbannee dubbanna waan taateef. Ulfaadhaa hundi keessanuu galatooma. Warri miseensa jaarmiyaa abaa oboo ta'uu barbaadan akkasii azalaa lakkoofsa ergaa itti fufee sanyii. Asa rakkoo hin qabu. Namni yaada eega qabaatanii warra siyaa kun dubbaddaa yaada qabaatanii wanti isin irraa gaadha. Asa namni yaada qabaatan jalaa sirgaddaati seenaa isin seensa wabiin isin seensisuu danda'a. Mee ajjechaan kun yoo akkam ta'e dhaabbataati maali rakkoon isaa maali nama ajjeessisu kuni jedha waan kana maal goonii mititi eenyutu irraa haasa'aa jira hayyooti Oromoodha namni bebbeekaan namaan yoo irraa dubbataa jira. Nama irraa dubbachaa illee hin jiru. Rakkoo hin qabu. Hin turte malee nama bilisoomte Oromoon. Warra sila jiru hundi isaanii wal gadaa. Namni yaada qabda ergaddaa. Warra siyaa hawwii roozii oo yaada qabatan si fayyawaa. Sama lawan empati yo makan atapti Shirri daban tatamte darsa bulen furakti oda jalatti kamti Erbu bagara kanno. Senang ada bah. Bagara medan jirtu naga kesani. Senang itu masih ada bah. Warri shaangulliitti boo'ichaa jala turtan maal isin nagaadha ka silaa mana irratti gubuu bartaniittu maal abbaa keessanii taatan hay sila haal ta'e ummat maqaa jaarsaati waasinii qayyara waasinirraa qayyara nama caalu addeeteettu nu ilaa silaa immoo eenyu ilattaniit dhugaa rabbi namittiin akka barbaadetti finfinnee arrabsitee abiyyi odduu mutti muka dhuuftee taa'an jirtu waan maqaan see seena kan amaarumaaf jireenyi ta'e uummanni achi hin du'u Oromoo kan dhumu magaalaati baadiyyaattis isuma dhangala. Jagaluuf hin gala abbee biyya fayyadamaa lamma. Maarreema see tokko jiroonni cafacafamaa see tokko isuma kana eenyutti ergee kana eenyutti ergaadha jaartima biyyitti ergaadha warra kanama kan biraa miti uummata kanatti wallahi.
Jadi kau apa lo kada waras lagi dulu guys untuk sana. Nabi aja kamu jadi kita. Namichi bare. Abi gafi kenna bi yonde fatan de sa ila kana de mali be ta wonne mon ne romo furatu le galu kabu wa to ko bi tajira be ajjefa mo yota e kakku ummat romo ajjefa mun jiro be samamus gude damus ummat romo kana be sabab yetti san keso ke saju arra umman ni ken namo akasitte adan jiro be hasomni ni aso hasabra abo doati ta ulma duma rami wobi oso doati jiro me amar takfida me amar mutak abba fara fundura kajesan gabbasani jira hinjiru ilma oromo ho abba fara fundura je sauranni motumma ko milisharra gabe chuda bota kanatti